oduu ammi mootummaan Masrii Abdul Fattah Siisiin Tiraambii afeeree jira. Osoon wajjin irratti hirmaattee waliigaltee dhukaasa dhaabuu kan Israa'elii fi Hamaas gidduu taasifamaa jiru Qaayiratti akka irratti hirmaattuuf kootuu nuti atin wajjin irratti hirmaachuu nutti nu tola jechuudhaan waamicha afeerraa godheefii jira. Akkasuma waliigalteen dhukaasa dhaabuu Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamaa jiru kun haala gaariin akka gaggeeffamaa jiruutu himamaa jira. Mootummaan Turkii mariin kun bu'a qabeessa guddaadha, hedduu waan gaariidha, akka waan gaarii isin dhageessifnu abdii qabnaa jechuudhaan dubbatee jira. Kanatti aansuun ammaas haasaa dheeraa taasise keessaa hanga ijoo qofaan isinii fuudhee gaa isinii biraan ge'a. Biittii Falasxaayin tan Gaazaa uummata Falasxaayinii uummanummaan Falasxaayin ofiif biyya isaa bulfachuudha qaba jechuudhaan dubbateeti jira. Waan nama gammachiisu kun dhugaadha, akkasuma ta'uudha qabaasi. Mariin kun ammoo haala gaariin akka xumuramaa jiruutu himamaa jira. Hanga irratti jechuu gaazexeessonni Gaazaa keessatti wareegaman 254 ta'uu arraan tana beeksisaniiti jiran. Uummata Falastiin Arabii bilisaa baasu waliigaltee kanaas waliigaltee nagayaatii fi kan biyya Falastiin ifatti mirkaneessu yookaan dhugoomsu haa godhu jenna. Du'a jabaadhaan isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan Tiraampiilleen haasaa ni taasisaa waa kanarratti ibsanii kannaa yookaan afeerra kanarratti sirmaatee achiin qaamaan ni argamaa waan jiru jechuudha. Intaltoonni tokko tokko haasaatti jiranii gaa kana kan jala buune isinii gabaafnu ta'a. Ammaas gargaarsi biyyoota giddugalaatti gara Gaazaa ergamaa jiru haala gaariidhaan qaqqabaa jiraachuu himamaati jira. Kanatti aansuudhaan fiizaan biyyoota 6 akka walitti hidhachuudhaan tokkoon socho'u amma beeksifamee jira. Biyyoota 6 fiizaan kunis kan turistii yoo ta'u fiizaa tokkichaan biyyoota 6 daawwachuu dandeessa. Biyyoota 6 keessa deemtee daawwachuu dandeessa jirta jechuudha. Bara 2026 eegala irratti Dubaay, Suudii, Qatar, Omaan, Baareenii fi biyya keessa Kuwait yoonni 6 kun jechuudha. Fiizaa tokkichaan akka fiizaa turistii tokkichaan biyyoota 6 kana daawwattu arraan tana manni marii golfii beeksiseeti jira. Waliigaltee irra gahuun xumuramee jiraachuu irra ifatti ibseeti jira. Kanatti aansuudhaan mootummaa Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud hidhaa giddibii laga Abbayyaa piroojeektii kana kan namni kamuu diiguu hin danda'u miidhuus hin danda'u jechuudhaan dubbate. Afgaaffii miidiyaa Ingiliffaa tokko wajjin taasiseen waa'ee kanarratti gaafatan asirratti akkana jechuudhaan ibsee jira. Eenyulleen piroojeektii kana miidhuu hin danda'u jechuudhaan ibsee akkasuma Itiyoo fi Masriinis waliigalteedhaan akka raawwatanii waliin socho'an niin deeggara yaada kanaan waamicha isaa lachituuf ni dhiyeessa jechuudhaan dubbatee akkasuma piroojeektiin laga Abbayyaa kun kan qonnaaf oolu osoo hin taane anniisa hedduu maddisiisuun biyyoota giddugalaatiif elektiriikii dabarsuu jechuudhaan heeree akkasuma ammaaf Keeniyaa, Suudaan, Jibuutiidhaaf kan dabarsaa jiru yoo ta'u fuulduratti Soomaaliinis irraa fayyadamuuf teesse jechuudhaan yaada kana kaasee dubbatee jira. Waaw! Kanaan wal qabatee immoo yaada jechuudha Masriin laga Abbayyaa kana dhoowwuudhaaf karoorfachaa jirti yookaan jechuudha xiyyi keessa galaa jirti, mana marii biyyoolessa irratti dhiyeeffachaa jirti, himataa jirti. Yaada jiru wal qabatee kan gaafatame akkana jechuudhaan deebisee jira. Eenyulleen dhowuu hin danda'u. Kanatti aansuudhaan immoo Itiyoon ammaas humna waraanaa guddaa Itiyoo jechuudha olaantummaa Itiyoo kabachiisuu ijaarree jirra irra deebiidhaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ifatti beeksiseeti jira. Waan ajaa'ibaati. Mee jidduu amma mallattoo gurraatiin haa ta'uudhaan sabskiraayib godhaa nutti dabalamaa galatoomaadha. Godhaa gaamman tana jabaadha. Kanatti aansuudhaan taphattoonni kubbaa Itiyoo fi Giinii waliin taphachuudhaan Itiyoon irra takka duwwaadhaan Giinii injifattee jirti. Waaw! Arra maal dhageesse immoo onnee hortee jirte fakkaatti akkam. Kanatti aansuudhaan Soomaaliyaa fi Swiidiin gargaarsa iccitii walii galuun walii mallatteessuun dhagahame. Erga iccitiin sun jalaa ifoomeen booda haaluu Soomaaliyaa beeksifteeti jirti. Waaw! Waan ajaa'ibaati. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin koomishinii jechuudha Awurooppaa akka jettetti nuti Raashiyaadhaaf ergaa cimaa dabarsuudha qabna dhaamus qabna nuti yaani olaantummaa Awurooppaan ni kabachiifna Yukureen wajjin ni dhaabbanna humna kamiinuu gargaarree jechuudha akka gaarii cimsinee itti fufnaa jechuudhaan
dubbattee jirti Raashiyaa waan kana sodaatu miti osoo Awurooppaa miti ardiin tun torban nutti dhufte sodaata kan qabdu hanga likkii galchite dandeessee yookaan likkii galtutti humna jabaa qabdi jechuu kiyya kanatti aansuudhaan jiddumaamee subscribe godhaa waan isin jee subscribe godhaa gammas ni irraanfatin habar subscribe mee kuma kudhan hin guutaa karaa YouTube kanaan ammoo hordoftoonni karaa YouTube kanaan hedduu duubatti harkifachaa jira kanaafuu jechuudha waan isin jaa ammoo دفع سبسكرايب ولا اندقتنا قناتي عن السودان مني مري بيوليسا فرنساي سوتشي ماكرو انغور رابو سوف تاسيبا ما جرتو مرمي جرا يوخان اوركي جرا خفا تاسيتي جرا ماكرو انغور رابو هنكبو هچودان يادا سوتشي هچودا انغور ماكرو بو سودا غغيفا ما جرو خنا يفتي هچودا حالي جرا هچودا دوركو بيسي جرا يعني خفا تاسيتي جرا خفسه kanatti aansuudhaan makroon kun dhiyeenya kana gaa'edduu nu birattii fi warra giddu galaatii fi addunyaa islaamaa gidduutti jaalala horatee jira keessattuu uummata Falastiin wajjin dhaabbachuuf hanga ammatti kan jechuudha badhaasa noobeelii nageenyaa fuudhuu hin qabdu Tiraampiin hanga waraana kana dhaabdu jechaa jira ammoo noobeelii nageenyaa fuudhuudhaaf dhugumatti tashatee jira Tiraampi maaliif jennaani waliigaltee kanarrattis jechuudha afeerraa taasisee jira beekee mootummaan Abdul Fattah Siisii qofatu nurratti hirmaadhu akka inni isa harka qabu beekamaadha keeyyata sanada diidamii kan qopheessee kan irratti waliigaluudhaaf kan taafamaa jiru Tiraampumaa kan hundeesse kanaaf sirrumatti waliigaluun isaati inshaallah shakkii hin qabu itti sabdii qabna akka waliigalamu nu gammachiisa ammoo kun Tiraampiif akka badhaasa noobeelii nageenyaa bara kana fuusisu ifaan ifatti mirkaneessaa jechuudha ibsaa jechuudha waan abjuudhaan jechuudha nin arkadhaa itti xiyyeeffatee abjuun arkee nin dhugoonfadhaan akkanatti walii wanta ta'aa jiru gartee miti baroodaa fi jiru yookaan foolachaa fi jiru argachuun isaa waan afaan qabne fakkaata kanaaf yoo waraana kana dhaabee jechuudha isteeta Falastiin mirkaneesse nutis waa takka noobeelii nageenyaa miti yoo fudhatee fudhannaan dantaarraa hin qabnu jechuudha kana inshallah biitii Falastiin bilisanii baatii nuti illee gammachuun ta'e tana du'aa jabaadhaan isin jenna kana isin dabarsina kanatti aansuudhaan mootummaan Jordan ammas waliigalteen kun xumura nagaan jechuudha xumuramee dhukaasin dhaabbatee qaama lamaan irraa jechuudha nageenya bu'uu qabaa naannoolee teenyaaf nageenya barbaachisaa jechuudha dubbatee jira inshallah nuti kamiifuu taanaan jechuudha jecha afaanii qofa osoo hin taane hojiitti hiikanii wanta taanaan nu gammachiisa kanaaf inshallah lolli kun gammachuun akka xumuramee dhaabbatee jechuudha Falastiin bilisa baatu abdii qabnaa jechuudha nunis fedhii teenya kan du'aa goonu isinis du'aa jabaadhaan dhaamsa keenya kanatti aansuudhaan Israa'el ammoo ammas waraana guddaa qophaa jirtu miti jirti Iraan illeen kalaasuuna isii cimsattee akka gaariitti diinagdee isiitis kan isaan oggurarra kaan dagaafachaa jiraachuu dubbachaati jirti ammas biyyoonni jechuudha Awurooppaa hiriira guyyaa afuraffaaf mo'arraatti fufaateetuma gaggeessaa jiran jechuudha kan deeggarsa Falastiin fi duguggaa shanyii uummata Gaazaa irratti gaggeeffamaa jiru Israa'eliin kana jechuudha kan balaaleeffatu ta'uu ifatti beeksisaniiti gaggeessaa jiran inshallah bilisa ni baati jenneeti abdii qabna kanatti aansuudhaan maaltu hafe oduulee biraa takka tan hafte fiizaa jechuudha biyyoota jaha kana itti qophaa'aa turistii akka gaarii yaatan kana ammoo hoomee wanni keessa isin ibsu takkaatu jira jiraattota birra biyyaati moo jiraattota biyya tana keessa jiru hundaati moo biyyoota jahan kana keessa jiru hundaati moo dhalattoota moo warra biyyaa eenyummaa biyyaa qabu yoo itti gaafattan ifaan ifatti akka ammaan tana beeksisaa jiranitti jiraattonni biyya tana keessa biyyoota jahan kana keessa jirus fiizaa turistii dhootee biyyoota kana jahan irra deemee akka daawwachuu danda'u fiizaa tokkichaan kan ifoomsanii jiranii jechuudha mirkaneessaa jiranii inshallah kun bu'a qabeessa warra jechuudha daawwiidhaaf qophaa'eef akka gaariitti jechuudha kana booda maal isiniin jaa kanatti aansuudhaan kan xumuraa abbootii qabeenyaa kanneen irraan tana akka jechuudha biyya teenyatti gibira olaanaa mootummaa biyyattiitti kafaluun akkasuma warqee 3 badhaafamee adeeroo yaataa junee dibaa gammaddee asumaanuu mabruuq alfi mabruuq kongiraashin jenneen jira kongiraa jenneen jira itti aansuudhaan obboleessa keenya yookaan sheeka keenya Sheek Jamaal Aliyiitis akka biyyattiitti jechuudha gibira olaanaa kafaluudhaan badhaasa mootummaa jechuudha federaala irraa badhaafameeti jira kanaaf abbootii qabeenyaa yeroo hunda gama jechuudha
islaamummaatiin masjiidota ijaaruudhaan hawaasa gargaaruudhaan hawaasni keenyaas qabeenya keenya jechuudhaan hawaasa cinaa dhaabbatan baga milkooytan kanaa oltu isiniin mala inshaallah badhaasa warqii sadii qofaa miti 300 yookaan 1000 akka fudhattan inshaallah fuulduratti abdii isinirraa qabna abbootii qabeenya addunyaa taa nuuf taa isiniin jenna hedduu isin galatoomfanne yeroo isin irraas gammannee jirra gammachuun dhaabbattu isinaa gammachiisu kana kun cunfa oduu guyyaa rantanati oduu raqamna kana bakka kameraatiin gola deemtu shiru godhan facaasa akka isin oduu oduu meetu na dabalama maatii kenyata ammoo gara youtube kana mee kuma kudhan hingaa ka subscribe godhan taasisanii jirtanii assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh arrammoo hojiitu biizina godhe gara jechuudha gama hundaanuu isin deebisuuf oduulee tokko isin biraan ga'uu hin dandeenye galatooma assalamu alaykum